Waraanni bilisummaa Oromoo Waboon godina Horroo Guduruu Wallaggaa irratti tarkaanfii fudhateen waraana Abiyyi Ahmad dhibbootama lakkaaman barbadeessuun himamee jira. Sadaasa 5 guyyaa har'aan tanaa bara 2022 waraanni bilisummaa Oromoo Waboon tarkaanfii laalessaa fudhateen humna faashistii Abiyyi Ahmad dachee Oromiyaa keessaa buqqisuu itti fufuudhaan godina Horroo Guduruu aanaa Abaaboo Guduruu keessatti waraana mootummaa Abiyyi Ahmad akka baala mukaa harcaasee jiraachuun himamee jira. Kana malees lola kaleessaa sadaasa 4 bara 2022 godina Horroo Guduruu Wallaggaa Abaaboo Guduruu magaalaa Daaduu keessatti Waboon eegaleen waraana mootummaa Biltsiginnaarraa 100 ol ajjeefamuudhaaf 87 olis madaa'uun himamee jira. Waboon lola kana meeshaalee waraanaa garaagaraa qawwee AKM, rasaasa AKM kumoota hedduu bombii harkaa hidhannoo fi gama kaaniin jiraroo bireenii dugda diinaarraa hiikuudhaan dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii taasisee akka jiru Waboon beeksisee jira. Lola guddaa Waboon aanaa Abaaboo Guduruu magaalaa Daaduu irratti kaleessa gaggeesse mootummaan Biltsiginnaa rifachuunsaa kan himame xiyyaara waraanaa diroonii fayyadamuudhaan magaalaa Daaduu irratti marsaa 2 bombii kan darbaate qabeenya namootarraa miidhaa qaqqabsiisee lubbuu namoota nagaatis hedduu galaafatee jira. Magaalattiin guutumattuu marfatoo boojjalaas akka seentee jirtuutu himamaa jira. Aanota lixa Oromiyaa keessaa guutumattuu waraanni bilisummaa Oromoo Waboon dhuunfatee jira. Sadaasa 5 bara 2022 waraanni bilisummaa Oromoo Waboon tarkaanfii jabduu waraana mootummaa Biltsiginnaa irratti fudhachaa jiruun mooraa waraana Biltsiginnaa aanota keessaa buqqisee ari'uudhaan aanicha dhuunfatee harkatti galfatee jiraachuu kan beeksise. Waboon yeroo ammaan tana tarkaanfii jabduu iddoowwan garaagaraatti fudhachaa jiruun godina lixa Wallaggaa keessaa aanota humnoota faashistii Abiyyi Ahmad jala turan hunda isaanii humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad keessaa buqqisuudhaan hanga gabaasni kun qindaa'etti aanota 11 ol guututti harka seensifatee jiraachuu Waboon beeksisee jira. Aanota lixa Wallaggaa harka waraana bilisummaa Oromootti qalanii jiran keessaa immoo muraasni isaanii Beegii, Qondaala Manaasibuu, Lataasibuu, Qilxuu Karraa, Jaarsoo, Baabboo Gaambeel, Boojjii Birmajjiitii fi Haruu akkasuma Hoomaa ta'uun isaanii baramee jira. Aanota 11 kana malees ammoo magaalonnii fi gandoonni aanota godina lixa Wallaggaa biroonis harka waraana bilisummaa Oromoo jiraachuun beekamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Waboon tarkaanfii jabduu fudhataa jiru itti fufuudhaan har'aan tanas lolli guddaa fi akkaan jabaatee bulchiinsa magaalaa Najjoo fi Oromiyaa karaa Manasiboo fi mootummaa naannoo Binishaangul Gumuz Baabbisaa gidduutti gaggeeffamaa jiru waraanni bilisummaa Oromoodhaa injifannoo guddoo argachuunsaa himamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Waboon tarkaanfii yeroo ammaan tanaa fudhachaa jiruun humnoota mootummaa federaalaatii fi kan naannoo Binishaangul Gumuz Najjoo fi naannawa sanitti Waboo loluudhaaf bobba'an guutumattuu barbadeessuudhaan aanota hedduu qabatee ammas marsaa jiraachuunsaa himamaa jira. Ijoolleen Oromoodhaa injifannoo gurguddoo argachuus akkuma itti fufanitti jiru. Ajajaan waraana biyya Itoophiyaa Birhaanuu Juulaa Binishaangul Gumuziin Baabbisaa dabalatee bakkoota garaagaraatiin humna waraanaa lafoo raayyaa ittisa biyyattiitii fi akkasuma humna addaa naannoo Binishaangul Gumuzis bobbaasu. Ijoolleen Oromoo duruma dhaabbachuun deemsa kutanii humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad biyyootti dabalaa jiraachuu beeksisaa jiru. Humnoonni Binishaangul Gumuzii fi poolisiin federaalaa fi raayyaan ittisa Itoophiyaadha. Oromiyaa keessa kan galan yoo ta'e kana booddee bakki awwaalcha isaanii
qopheeffamee jira kan jedhan ajajoonni waraana bilisummaa Oromoodha. Humni isaanii humnoota kanneen ofirraa qolachuu qofa otoo hin taane ammoo isaan simatee bakka awwaalcha isaanii Oromiyaa gochuudhaafis qophii akka ta'e beeksisanii jiru. Ajajaan waraanichaa waliigalaa Jaalmarroon ammoo humni isaanii dandeettii gahaadhaa fi hidhannoos gahaa akka qabu himuudhaan bakka barbaadan yeroo barbaadanitti qabachuu akka danda'anis kan beeksise. Humnoonni naannoolee ollaa Oromiyaatti kan bu'an yoo ta'e ammoo gatii guddaa nama kafalchiisa jechuudhaan kanaan duras akeekkachiisanii kan turana. Humna mootummaa naannoo Binishaangul Gumuz Baabbisiin ammoo bakkoota garagaraatti bobbaafamanii waraana bilisummaa Oromoo loluudhaaf fi uummata Oromoo fixuudhaaf turan. Waboon bakka tokkotti bakka awwaalcha isaanii Oromiyaa taasisee jira. Waboon tarkaanfii jabduu yeroo ammaan tanaa fudhachaa jiru itti fufuuf akka jiru kan beeksisee fi yeroo ammaan tanaa imalli guddaan isaan gara jiddu galeessa biyyattiitti gochaa jiran yeroo gabaabduu keessatti akka goolabamuuf jirus kan himan humni isaanii bakkoota baay'ee qabachuu qofa otoo hin taane bakkoota murteessaas qabachaa jiraachuu himanii jiru. Lolli guddaan lixa Oromiyaa fi jiddu galeessa qofa otoo hin taane ammoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Baha Cibran Jaarraa Abbaa Gadaatis har'aan tana iddoo kurfaa callee keessatti tarkaanfii jabduu diina irratti fudhatee waraana Abiyyi Ahmad hedduu isaanii bakka awwaalchaa Baha Oromiyaadhaa godhee fi jiraachuunis himamee jira. Waboon Baha lixaa fi kibbarraa kan itti mudde waraana mootummaa Abiyyi Ahmadis gara deeman wallaalchisee jira. Oromiyaan lafa akkaan guddoo fi gama kaaniin uummata baay'ee qabdu. Humnichaas akkasuma baay'ee fi kan akkaan jabaate horattee jirti jedhan ajajoonni waraana bilisummaa Oromoodhaa yoo dhaadatan. Boodura kanaan booddee humni dandee dhaabbatus hin jiru si'achi kan duubatti nu deebisus hin jiru bilisummaa malee jechuudhaan humna guddoo baharraan lixaa fi kibbaa fi jiddu galeessa dabalatee kaabaanis bobbaasanii jiraachuun isaanii himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon lixa Oromiyaa adda waraanaa sadirratti humnoota waraana mootummaa Abiyyi Ahmad barbadeessee jiraachuun beekame. Sadaasa afur guyyaa har'aan tanaa bara 2022 gootichi waraana bilisummaa Oromoo gabrummaa hundeedhaan uummata Oromoo irraa buqqaasuudhaaf tarkaanfii laaleessaa waraana faashistiin Abiyyi Ahmad maallaqaan bitee bobbaasa irratti fudhatu jabeessee itti fufee jiraachuu beeksisee jira. Tarkaanfii waboon wixata darbe onkololeessa gaafa 31 bara 2022 irraa qabuudhaan lixa Oromiyaa godina lixa Oromiyaa aanota adda addaatti fudhachuudhaan aanota hedduu bilisoomseen booddee ammoo humna waraana bilisummaa Oromoo kana dura dhaabbachuudhaaf gareen dhiiga ilmaan Oromoodhaa dhangalaasuudhaaf of qindeessa gurgurtoonni saba Oromoodha. Biltsiginnaan waraana isaa xiyyaaraan asoosatti walitti qabuudhaan kaleessa sadaasa gaafa 3 bara 2022 irraa qabuudhaan daandii mandii qondaalaa fi beekii geessuun lola guddaas waraana bilisummaa Oromoo irratti banee jira. Haa ta'u malee abdiin bilisummaa fi walabummaa Oromoo fi Oromiyaa waboon kallattii sadanuu daandii mandii galchuu danda'u. Riqicha daabbusaa irratti humna weerartuu faashistii Abiyyi Ahmad asoosaarraa ka'uudhaan magaalaa Baambaasiidhaa qaxxaamuree dhufee ture ammoo haleeluudhaan du'aa fi madoodhaan adabee meeshaalee waraanaatis gurguddoo irraa hiikuudhaan duubatti deebisee jiraachuu beeksisee jira. Lolli kunis bifa gaariitiin ga'umsi waraana bilisummaa Oromoo keessatti mul'achaa fuulduratti ammoo waboon tarkaanfataa akka jirus baramee jira. Mootummaan Biltsiginnaa afaan baatii muraasaan dura waboon Itoophiyaadhaaf yaaddoo akka hin taane godhamee jira. Diigamanii jiruu fi booji'amanii jiran jedhee tureen xiyyaara
waraanaa kaasee bombii darbuun cinattis ammoo aanota waboodhaan dhuunfatamanii jiran beegii fi qondaala deebisee qabachuudhaaf lola wal irraa hin cinne kan akkaan jabaatee waraana bilisummaa Oromootii wajjiinis gaggeessaa jira. Humni waboodhaa kilaashiidhaan meeshaalee gurguddoo daaraa godhuudhaaf ammoo irraa boojuu itti beeku. Gootichi ilmi sabaa humna naannoo Binishaangul Gumuz irraan Oromiyaa aanaa qondaala seenuudhaaf ture guyyaa har'aan tana sadaasa 4 bara 2022 rukutee hedduu fixuudhaan duubatti deebisuudhaan naannoo Binishaangul Gumuz bulchiinsa aanaa Tongoo bakka addaa Kishmaadoo fi akkasuma Shaaltaa keessa naanneessuudhaan rasaasaan fixee injifannoo guddoo goonfatee humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad akka baala mukaattis harcaasee jira. Qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo jibbaattoonni gabrummaa waboon tarkaanfii ergamtoota ilmaan Minilikii fi hojjettoota amanamoo Abiyyi Ahmad irratti fudhatu itti fufuudhaan guyyaa har'aan tana sadaasa 4 bara 2022 lixa Wallaggaa kallattii beegiitiin bulchiinsa magaalaa Tongoo kan mootummaa naannoo Binishaangul Gumuz jala jirtuu fi seensa akkasumas bakka kuufama diinaa taate waraanni bilisummaa Oromoo waboon gootichii fi abdiin sabaa ibiddatti qabsiisuudha waadee jira. Haleellaa jabaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon adda waraanaa garagaraa sadirratti fudhachaa jiruun humni diinaa hedduun isaanii du'aa fi madoodhaan yoo adabamu meeshaalee waraanaa hedduunis irraa hiikamee jira. Lola gaggeeffamaa jiru kanaan humnoonni mootummaa faashistii Abiyyi Ahmad guyyaa har'aan tanaa qofa 700 ol barbadaa'uudhaaf hedduun isaanii waboodhaan booji'amuun himamee jira. Gootichi Oromoodhaan waboon diroonii Abiyyi Ahmadiif otoo gadi hin jedhin halkanii fi guyyaa haleellaa humna nafxanyaa gubbatti fudhachaa jiru jabeessuudhaan mootummaa Abiyyi Ahmadis muddamsiisee jira. Waraanni Jaalmarroo jabaachuudhaan jabina isaa diinatti kan mul'ise saba isaattis abdii guddaa horuudhaan bakkoota murteessoo hedduus qabatee waraanni badee fi barbadeeffame Wallagga keessaan Suudaanii fi akkasuma ammoo Booranaan Kiiniyaatti baqate jechuudhaan mootummaan Abiyyi Ahmad paarlaamaa gubbatti lallabees akka jiru hoogganaa waraanichaa humna isaa bobbaasuudhaan humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad akka baala mukaatti harcaasuudhaan aanota hedduus qabatee humni isaanii akka jirus itti mul'isee jira. Waboon tarkaanfii laaleessaa fudhachaa akka jiru kan beeksise injifannoo guddoo goonfachaa akka jirus kan hime sabni bal'aan Oromoodhaa gabrummaa yeroo ammaan tana isa gubbaa jirtu tokkummaadhaan humna isaa cinaa dhaabbatee ofirraa fonqolchus qaba jechuudhaan ajajoonni waraana bilisummaa Oromootis ergaa jajjabduu dabarsaa jiru. Hayyoonni Oromootis biyya keessaa fi alaa yeroo ijoolleen Oromoodhaa injifannoo guddoo argachaa jirtuu fi lola akkaan jabaate humnoota mootummaa wajjin gaggeessaa jirtu kanatti sabni bal'aan Oromoodhaa humna isaa kana cinaa dhaabbachuun humna isaatis jabeeffachuu qaba jechuudhaan ergaa jajjabdus dabarsanii jiru.